nagaan sinifatoo obbolota kana dhaggeeffattan hunda haala yeroo ammaa kana keessa jirru biyya lafaa jirtuuf nuti jirru keessatti callisuun baay'ee ulfaata. Kanaaf jechaanis sagalee waaqayyootiin sin jajjabeessuudhaaf nam tokkollee jajjabeessa yoo ta'e jedheetan viidiyoo kana yeroo jalqabaaf sheerii gochuun sinii hiruun dirqame. Akkuma beekamu waa'ee dhukkuba maqaasaa namaaf hin galle kana koronaa isa jedhan kanaan sababeeffachuudhaan biyyi lafaa mootonni gurguddoon beektoon wallaaloon xixinnoon sooressi hiyyeessi saayintistiin dooktariin narsiin epidemiolojistiin rifatanii yerootti sodaatanii mana cufatanidha. Noo kiristaanonni warri gooftaatti amanne hin sodaannaa? Nunis gaaffiin jedhu yerootti gaaffii otoon jaallatiin nu gaafatedha. Sodaannaa isa jedhu mee hin sodaannaa? Realitii dhugaasaa bira dubbachuudhaaf hin sodaannaa because namadha. Garuu namoonni waaqayyo sodaatanii macaafa qulqulluu keessaa gaafa sodaatan hoo maal godhan, akkamitti sodaa jalaa baraaramuu danda'aman isa jedhu beekuutu murteessaadha malee hin sodaannaa inni jedhu dhugaadhaan hin sodaadhu inni jedhu sobduudha. Hin sodaannu otoo ta'e hin sodaatin inni jedhu woordiin macaafa qulqulluu keessatti barreeffame suni for vague akkasumatti barreeffame jechuudha. Hin sodaanna garuu nuun kan adda nu baasu gaafa sodaannu gara ilaallutu adda nu godha warra kaanirraa. Macaafa qulqulluu keessa gootonni baay'een sodaataniiru. Namoonni nuti fakkeenya godhannu karakterii isaanii namoonni jaallannu sodaataniiru jennee namoonni hin yaaddofne nuti hin yaadne baay'ee sodaataniiru. Especially waa'ee du'aa, especially waa'ee borii, especially waa'ee du'aaf waa'ee borii. Bor maalan ta'a yookaan immoo duuni akkamitti na fudhataan regardless of who you are, it come to your heart and knock to your door. However, gaarummaa guddaa kan nuti qabnu garuu gaafa sodaannu, gootonni sunis gaafa sodaatan gara isaan ilaalantu warra sodaatanii sodaan du'aa ajjeesu irraa adda isaan godha. Nuuni hin sodaanna garuu duuni sodaachisu sababiinsa isa sodaa mo'ee ilma waaqayyo Kiristoosiin ilaalla gaafa ta'ee fi gaafa sodaannu hundumaa dhaqnee isa jala jilbeeffannamee fakkeenya nam lama sinii kenna yookiin nama sadii macaafa qulqulluu keessaa sodaatanii hoo maal ta'an isa jedhu namoota gurguddoo egzaampilii isaanii ani gochuu jaalladhu. Namoonni baay'een keessanis jaallattan kan akka Phaawulos. Mee Phaawulosin ilaalla. Phaawulos amma goota kakuu haaraa keessatti goonni akka isaan jiru. Du'attis kan fakkaare, jireenyattis kan fakkaare, borittis kan fakkaare, har'attis kan fakkaare akkuma dubbate, akkuma jedhe, akkuma dhaaddate immoo moo'ee keessa kan hin darbe kan akka Phaawulos sodaateera gaaf tokko jireenya isaa keessatti erga gooftaa amanee erga gooftaa fudhatee jettanii yoo na gaafattan eeyyee sodaateera. Eessaa arganna sagalee waaqayyoo keessaa? Mee hojii ergamootaa boqonnaa 18 baafadhaa achirraati isin 17 kaasaa sababa sodaasaa ilaala. Sababni sodaasaa biildii ta'e kan jalqabe boqonnaa 17 duubatti deebi'ee jalqaba garuu sodaachuusaa directly reflect kan godhu hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsi 19 akkas jedha. Mee shanii kaasin dubbisila sii fi Ximitiyoos biyya Maqedooniyaatti erga Qorontoositti galanii Phaawulos immoo kan biraa dhiisee dubbicha lallabuutti qabame Yesuus masicha akka ta'e Yihuudootatti dhugaa ba'e. Jarri isa mormanii yommuu isa arrabsan immoo isaanitti gargar ba'uudhaaf uffata isaa hurgufatee dhiigni keessan mataa keessan
mataa keessanitti hin deebi'a. Ani kanatti qulqulluudha ammaa kaasee gara warra saba waaqayyoo hin ta'in nan dhaqa isaaniin jedhe. Inni achi ka'ee mana Tiitos Yoosxos isa amantii Yihuudotaa fudhatee dhaqe. Manni isaa immoo mana sagadaa Yihuudotaa bukkee ture. Kirispos dura buutuun mana sagadaa sanaas nama isaa hundumaa wajjin gooftaatti amane. Warra Qorontos keessaas baay'een lallaba Phaawulos dhaga'anii hin amananii hin cuubanis. Gooftaan gaaf tokko halkan mul'ataan Phaawulositti dubbate. Hin sodaatin, dubbadhu malee calluma hin jedhin. Ani si wajjin waanan jiruu fi homtinuu sitti bu'ee si hin miidhu. Anoo mandara kanaa namoota baay'een qaba jedhe. Kanaaf Phaawulos dubbii waaqayyoo isaan keessa barsiisaa waggaa fi ji'a 6 isaan bira taa'ee jedha. Akkuma isinitti hime waaqayyootu halkaniin dhaqee sodaarraatii birmaduu isa baase. Phaawulos gootichi cimaan kun maaltu Kiristoositti adda nu baase? Roomee boqonnaa 8 keessatti du'a, si'ii, beelaa, si'ii, hiyyumaa, si'ii, arrabsamuu, si'ii, billaa, si'iif yoo ta'e immoo keessaa baay'een akka almoreetti halkaniif guyyaa wangeelaaf waan qalamaniif inni maahumayyuu natti hin fakkaatu. Namni jedhe garuu gaaf tokko biyya Qorontoositti ariisaa guddaadhaan Beeriyaa irraa kaasanii Giriik keessa baasanii amma Qorontoositti isa ajjeesuudhaaf yeroo duukaa bu'anitti huursaan du'aatti huurseedha. Yoo dubbifattan gara boqonnaa 17 gara dhumaa fi 18 gara jalqabaa irratti huursaa du'aatu naannoo isaarraa dhaga'ama ta'edha. Tureedha. Nama gatii ta'ee fi goonni cimaan kun hin sodaate. Phaawulos yes. Kanaaf egaa gatiin sodaatee fi akka jedhan yeroo tokkotti ani kana booddee dhiigni keessanii narraa hin barbaadamu waan naaf barbaachisu ani isinitti dubbadheera. Isin waan hin dhageenyeef kana booddee gatiin dhiiga keessanii matuma keessanitti deebi'a. Kana booddee gara warra gooftaa hin qabaatin hin dhaqeedhe. Wayyaa isaa urgufatee sokkeedha. Sokkuu duwwaa miti abdii kutatee ciiseedha. Kana irratti gaa waaqayyo halkaniin abjuusaa keessatti dhaqeetu hin sodaatin. Why? Ani gatiin si wajjin jiruu fi homtuu sitti bu'ee si miidhuu hin danda'u. Ganaa dubbachuu keetiin magaala kana keessaa nama baay'ee waan hin qabuuf itti fufii dubbadhu jedhe waaqayyo. Maal jechuu barbaadeen? Qulqulluun hin sodaatu yeroo huursaan du'aa naannoo isaaniirraa dhaggeeffatu. Hin sodaatu. Ani hin sodaadhu. Namni jedhu nama sobaaf of tuulaadha. Period. Nama sobaaf of tuulaadha. Yoo malaaka yookaan immoo ergamaa ta'e irraa kan hafe hin sodaata. Garuu nun sodaanna. Adda kan godhu garuu gaafa sodaannu sagalee waaqayyootu nu dhufa gara sagalee waaqayyoodhaan. Sagalee waaqayyoo immoo yeroo hundumaa hin sodaatin jedha. Sodaadhu yeroo inni itti jedhu hin jiru. Sagana adda kan baasu. Sagalee waaqayyoo keessa sodaadhu waaqayyoon kan jedhu duwwaatu jira malee isa kan sodaadhu kan jedhu hin jiru. Phaawulos inni guddaan sodaate du'a dhagaye. Phaawulos du'a miti. Fakkeenya lammaffaa meessinii fudhadha. Faarfannaa boqonnaa 55. Dhagnee dubbifan. Fakkeenya nama guddaa isin jaallattan Phaawulositti aansee kakuu moofaa keessa immoo nama jaallatamu fakkeenya tokkoon dabala. Kakuu moofaa keessa immoo du'a kan sodaate. Faarfannaa 55 lakkoofsa 4 irraa kaasee akkas jedha. Keessa kootti lapheen koo hin sirba. Keessa kootti lapheen koo hin sirba. Naasuun du'aas narratti lafa dha'e. Sodaanii fi rommiin na qabatan. Pherephamuunis guutummaatti na raase. Otuu ani akka gugee baay'ee qabaadhee balali'ee iddoo tokko nan baqadhan ture. Silaallee jalaa baqadhee achis fagaadhee lafa namni hin jirre nan bubbulan ture. Eeyosin fakkaata kan akkas jedhee dubbatu.
nama guddaa nama waaqayyo kunis karakteriin isaa kan example godhanne yeroo hundumaa akka daawit na godhe kan jennu daawit jalqaba irratti yoo ilaaltani mararoo faarfannaa daawitedha mararamee yookaan immoo dhiphatee yookaan immoo muddamee faarfannaan inni faarfatedha kun ifam muddamee faarfannaan inni faarfatedha maaltu isa mudde sodaa du'aa kan biraa miti akkuma Phaawulos sodaa du'aa sodaate inni yoo akka jedhe lakkoofsa 4 irraa akkuma argitanii keessa kootti lapheen koo hin sirba waa'ee naasuu du'aatu narratti lafa dha'eedha yoo noo hin beektu daawit sababiin akka jedheef lafumaa kaasee faarfannaa giximii faarfachuudhaaf faarfata ton ta'ini waanuma inni jireenya isaa keessatti isa mudatee marare dhiphateetu waaqayyotti himate faarfate akkasumatti giximii tokko amma contextually haala naannoo irraa kaasamee bara kana keessa faarfannaan hin faarfatama faarfannaan hin barreeffama inni garuu gatii naannoo isaatti waa ta'aa jiruuf niwusiin dhagaheetu faarfannaan isaa fi dhufee barreessa miti jireenyuma isaa keessatti ta'e irraa kan ka'e faarfate mararoo faarfate kadhate waaqayyoon keessa kootti lapheen koo hin sirba naasuu du'aatu narratti lafa dha'eedha why yoo keessa deebitanii dubbiin kun eessaa jalqabe jettanii yoo ilaaltanii macaafa Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 13 sin deebisa sababiin isaa achitti akkuma argitanii du'a diingataatu mana daawittu gale du'a diingataa inni iyyuu sababii isaan beektu Abeesheloom obboleessi isaa Amenooniin ajjeesee biyyaa ba'e baqatee bade Abeesheloom beektu Amenoonis beektu maalirratti akka wal ajjeesan seenaa sana keessa hin dhaqu garuu kontekstii mata duree dubbii koo keessa turuu gatiin barbaaduu fi Abeesheloom yeroo obboleessa isaa ajjeesee badetti obboleessa isaa ajjeesee duwwaa badee achumaan hin hafne abbaa isaayyuu daawitiin ajjeesuudhaaf isuma biyya bulchu sabuma isaa fuudhee irratti koratee gaara Kebroon irratti loltoota qopheeffatee daawitiin abbaa isaa ajjeesuudhaaf ergaa du'aa itti erge beektu kana ergaa du'aa itti erge kanarraa kan ka'e mootii ta'e otoo jiru daawit taayitaa otoo jiru he is at power at this time he is in his palace this time he have military this time haa ta'uti garuu naasuu keessa ba'ee lapheen koo hin sirba jedhe why naasuu du'aatu narratti lafa dha'eedha hinnaanaa qulqulloon hinna'u naasuun du'aa inni nama ajjeesuu bitaa mirgaa hin naasisaa for sure hin naasisa daawitiin iyyuu hin naasise Phaawulosin iyyuu hin naasise siin naasisaa dhugaadha si naasisa gaafa naatu eessa dhaqxaadha kan adda si godhu malee gaafa sodaattu eessa dhaqxaadha malee kan si godhu malee nan sirbe ingiliffisaa immoo narroo qomee narraafame I can not even stop shaking because of whatever happened to him the shadow of the days sayyidu san duuni narratti ergaan du'aan irratti naasuun du'aan irratti lafa dha'uu isaarra kan ka'e hurgufamuyyuu dhaabuu nan dadhabeedha ingiliffisaan daa nan dadhabeedha kanarraa kan ka'e waan inni hawwii singarrama sodaanii fi rommina qabatan phereparamuun guutummaatti na raase kanaaf jedha kanaaf utuun ani akka gugee baallee qabaadde sodaarraa kan ka'e du'a sodaachuurraa kan ka'e naa'ee amma kana diresetti hawwa gichiba waanuma qaazja wayii fakkaate mootiin kun moototuma bara keenyaa nutti fakkaata mootonni harkaa fallee bara dhibee isaaniyyuu lafa lixan bara dhaban saba isaanii lafa liccisan bara dhabanii bakka maal goona kana waaqayyo akka barbaade haa godhedhan saayintistii ilaalanii yeroo saayintistiin fala dhabe beektota ilaalanii beektonni waan dubbata yeroo dhaban kana keessatti waan goonuu dhabne bakka yeroo warri biyya bushan gaggeessitoonni keenya gaafa odeessan hinnaanaa hin sodaannaa borii keenya barkitin sodaanna firoota koo kana dhugaadha kanattis hin jajjabeessuu hin danda'u garuu gaafa sodaannu eessa dhaqna akka daawit maaloo akka gugee kaattuunatti godhiiti lafa duun hin jirre nageessi jenna otoo hin ta'ini lafa geenyu qabna inniyyuu gara waaqayyoo ilaalla kanaaf jecha daawit yeroo isaatti maalta akka gugee ta'e
balali'eetan iddoo namni hin jirre dhaqa ta'e. Silaallee jalaa baqadhee achi fagaadhe lafa namni hin jirre nan bubbulan turedha. Inni immoo waanuma kooroonaa vaayirasii jalaa baqatu fakkaata because namni irraa walirraa baqadhaa gatii jedhamuuf yeroo ammaa maal ta'a silaa baqadheetan iddoo namni hin jirre bubbula turedha. Kun hunduu furmaata saafii ta'uu dadhabnaan garuu innumti mataan isaa furmaata argate immoo turning pointii godhee kadhannaasaa mararoosaa waan biraa jedhee immoo too kadhatuun argina. Achuma lakkoofsa 16 dhaqa 55 immoo akkas jedhe yeroo kun hundumtuu ta'u hamminni gara isaaniif mana isaanii yeroo guutu ani garuu waaqayyoon na waammadhe. Yeroo sodaan du'aa naasuun du'aa irratti lafa dha'u yeroo lapheensaa naasuudhaan sirbu yeroo mogoleensaa hurgufamutti ani garuu waaqayyoon na waammadha gooftichis ana hin oolche. Kana badhaami furata ko Daawit masasilaa nan sodaadhe laphee kootu na keessatti sirbe naasu du'aan lafa narratti dha'e maal ta'a sila akka gugee kaattuu qabaadhe baqadhe iddoo namni hin jirre dhaqa ta'e iddoo duun hin jirre dhaqa ta'e jedhutu fala argate falli inni argate ani garuu yeroo akkasii waaqayyoon na waammadha sababiinsa gooftichi na oolcheedhe. Hin sodaanne yeroo sodaannu garuu maal goona beektuusin waaqayyoo waammanna waa'ee inni oolchaa gatii ta'eef. Firoota ko sodaachuun keessan dhugaadha garuu hin sodaatiin asiniin hin jedhan sodaachuun dirqama utuman sodaatiin jedhanii gaafa sodaattan waaqayyoo waammadhaa waaqayyo sin oolcha. Waaqayyoo waammachuun keenya dirqama waaqayyo nama oolcha du'a gatii ta'eef. Wanti guddaan the highest climax namni sodaatu misaayiliidhaan isa dhufu vaayirasiidhaan isa dhufu qufaadhaan isa dhufu kufaatiidhaan isa dhufu namni kan inni sodaatu the end point is death. Kan inni sodaatu bakka inni dhuma du'a immoo kan nama oolchu tokko duwwaadha. Isa Daawit waammate waaqayyo waaqa Daawit duwwa. Kanaafi akka jedhe lakkoofsa 16 ani garuu waaqayyoon na waammadha gooftichi ana hin oolcha. Galgalaaf ganama waareettis qanitti siyaasadii galgalaaf ganama waareettis isatti nan himadha isatti nan bu'a innis sagalee koo hin dhaga'a. Yeroo akkasii waaqayyo waan dhiise waan nu dakate nutti fakkaata. Sodaan ciniinsuun duuni afurri kutannaan nu qabate namatti moototatti himachuuf mootonni abbaatti himatan dhabaniiru. Saayintistiitti himachuuf saayintistiin abbaatti himatan dhabani. Dookteritti himachuuf dookteriinuu du'aa jirattiin. Eenyu waammatu yeroo akkasii isa hundumaa gararraa jiru waaqayyoon. Anoo waaqayyoon waammadha inni na oolcha. Ganamas guyyaas galgalas isa tanimadha innoo sagalee koo dhaga'e. Because waaqayyo sagalee keenya dhagaa adda baase keessuma akkuma Isaayaas raajichi boqonnaa 43 irratti jubbatu ani jedhee maqaa kee Israa'el jedheen si waamedha. He wasn't confused about you. He knows your address, he knows your name, he knows your voice. Ani si beek sagalee koo beeka holonni koo sagalee koo beeku jedhe gooftaan Yesuus. Firoota ko amma sasan deebi'a sodaachuuf Daawit faayyuu sodaataniiru. Sodaachuufoo Phaawulos faayyuu sodaataniiru. Garuu adda kan isaan godhe warra kaanirraa sodaadhaan hin duune. Sodaa jalaa isaan oolchu, sodaa du'aa jalaa isa oolchu waaqayyo isa qulfii du'aaf qulfii jireenyaa harka isaatti qabatee nuuf mirga baasaa taa'e. Gara isaatti iyyanii sodaa oolan. Kanaaf akka jedhe Daawit gugee toon ta'ee jedhe gugees hin taane baallees hin godhanne. Tood lafa namni hin jirre dhaqa ta'eedha. Impossible. Waan inni hin qabaxxarre hin jiru akkuma keenyarraa nama ordinary nama anumaan fakkaata Daawit immoo. Anumaan fakkaata bakka gaafa waan hundumtuu intensifii ta'u hallucinate goona bakka tokkun ta'ee tosun ta'ee jinni qaajofna. This is human nature. Eenyumtuu kana hin godha. Garuu kan adda baasu at the end of the point isatu nuuf balleessa nu maraachisatu nu ajjeesa miti nuun. Yeroo tokko jedhani dhukkuba tokkotu hamaa tokkotu magaalatti deemaa jira jedhanii isa dhaqxaa innaanii gara magaalaan dhaqaa jedheedha namichatu hin dhaqii maaloo hadaraakee ati nama fixuu hin gashitu jennaani waadaa siin galan dhaqa garuu nama 5 caalaa hin fixu jedhee waadaa galee fedhan gaafa dhaqoo
magaalaa keessa torban tonguutiin namni 50 du'eera. Namicha ammas argeetu maali waadaan hangalle nama 5 caalaa hin fixu hin jenne ati. Ani waadaa kun digne maaltu ta'erenna ana akkuma jedhe nama 5 fixe nama 5 du'uusaa 50 dhaga'ee otuma nan argin sodaadhaan du'e malee ani waadaa kun digne yeroo baay'ee halla akkasii lafarratti gaafa dhufu sodaatu nama fixa dhukkubicha yookaan haalicharreeyyuu sababiin isaa namni turning pointiin qabu akka daawwiti gara ilaaluun qabu sodaate lafa dhaqee sodaa sarara lafa kaatuun qabu gooftaa Yesuus garuu ba'aan keessan sin ulfaate ba'aa keessan fidadhaa koottaa jedhe ba'aa keessan achi kaa koottaa hin jenne that's why hin sodaanna garuu sodaa keenya fuunee dhaqneetu fannoo Kiristoos jalatti lafa keenya hin sodaanna hin pherepheramna akkuma Daawit fa akkuma Phaawulos fa inni garuu sagalee isaa ergee hin sodaatin jedha so at that point wanti nurraa eegamu by faith amantiidhaan sagalee Waaqayyoo amanne eegaa ergatin sodaatin jettee waa'ee koof in charge situ godha gatiteef jenne akkuma Phaawulos hojiitti fufuun nurra jira. Phaawulos Qorontos duma hojii ergamoota iddoo dhaqnee ilaalu 18 irratti Qorontos keessatti dhaqee Waaqayyo halkaniin abjuudhaan hin sodaatin ani si wajjin gatiin jiruuf eenyu sitti bu'ee si miidhuu hin danda'u gatii jedheef duwwaa isaanuma gidduu duma duunitti hursu gidduu waggaaf ji'a 6 taa'ee wangeela lallabeedha sagalee Waaqayyo. Can you imagine? Waggaaf ji'a 6 kun naannoo mishinii isaa sadaffaati. Taa'ee isaanitti lallabeedha. Daam achi taa'eetu naannoo sana taa'eetu ergaasaa yookaan epistilsiisaa isaa Roomaatti barreesse xalayaasaa isa guddaaf isa beekamaa isa jedhamu san achi taa'eetti kan inni barreessatoota yaa'iloo jedhamee dubbatama. Daawwitis akka jedhe nan pherepherame nan raafame naasurraa kan ka'e lapheen kuna keessatti sirbite nan urgufame baay'ee naasuu du'aan narratti lafa dha'eedha. Abishaloom gatii godheef naasuun du'aa mana isaa gatii galeef. Firoota koo ergaa akkana kan dhaggeeffattan har'a garatti baqatamu hin jiru. Oromiyaa dhaqnaa achis duuti jira koroonavaayirasiin jira chaayinaa dhaqnaa achiyyuu jalqabe Ameerikaa dhaqnaa achiyyuu warra fixaa jira. So where to go this at such time? Eessa dhaquu dhagaa yeroo akkasii hin sodaanne erga ta'eeti gugee ta'uu hin dandeenyu silas Waaqayyo nama godhee nu uume kaattuutti nutti hin goone kaattuu yoo hawwine iyyuu hin ta'u inni san kadhatee na Waaqayyo kadhata akkasii hin deebisu. Garuu waan nuti gochuu qabnu akka Daawit ani garuu Waaqayyo na waammadha. Ani garuu Waaqayyo na waama saba kanaaf ani garuu Waaqayyo na waama lafa kanaaf. Jechuu da'uun nurra jira. Gaafa sodaannu lafa dhaqnee sodaa keenya irraanfannu gaafa sodaannu lafa dhaqnee sodaa keenyatti immoo jajjabaannee baanu warra sodaataniyyuu lafatti agarsiisnu tokko inni maqaan isaa Waaqayyoodha. Akkuma Daawit jedhe. Ani garuu Waaqayyo na waammadha gooftichi isaa nan oolcha galgalaaf ganamatti waareetti isatti nan himadha isatti nan bu'a innis sagalee koo hin dhaga'a. Warri ana irratti ka'an waan baay'ataniif lola anatti ka'e keessa lubbuu koo nagaatti hin galcheedha. Hallelujah. Lubbuu koo nagaatti hin baaseedha. Yakka sakana dubbiin hin sodaattu miti hin sodaatta. Why? Human being nan sodaadha. Why? I'm human being. I'm in flesh. I'm not renewed human body yet. So hin sodaanna garuu gaafa sodaannu gara dhaqnee sodaa keenya lafa kaa'annee kaanuu qabna nuti. Har'ayyuu humni kuni Waaqayyo biraas dhufee haa jedhu seexana biraas dhufee yennu eessayyuu haa dhufu garuu wantitti humna nama harkaa fuudhu amantiitti nama harkaa fuudhu sodaa biyya lafaarra gadhiisurraa kan ka'edha. Dhugumni kun qilleensa keessa darbeedha. Qilleensa immoo hundumatu hafuura baafata. Eenyu qilleensi karaa kam akka dhufe eenyu biraa akka dhufe namni beeku hin jiru. Nyaata irraa darbeedha wayyaa irra taa'aa jedhu xaawulaa irra taa'aa jedhu eenyuchi irra kaa'ee eenyuchi irra taa'ee akka bahee hin beeknu so oduudhaan darbeedha qufaadhaan darbeedha qufaa akkifataan waliin isaan beekamu. Kanarraa kan ka'e polarifeetii godheetu nama hundumaa keessa darbee jira sodaan kanaaf bakka humna godhata sodaan immoo humna seexanaati sagalee Waaqayyoo keessaa argachuu dandeenya. Sodaan humna seexanaati. Seexanni qodaa inni widdii qabu qodaa expensive inni qabu ittiin eenyuun jilbeeffachiise sodaa jedhama. Kanarraa kan ka'e egaa nuun kan adda godhu kiristaana waldaa kiristaanaa adda kan godhu qulqulloota warra Waaqayyoo waammatan adda kan godhu yogguu sodaannu sodaa lafatti fudhan sodaa kan nu harkaa fuudhu sodaaf qoricha qabna. Qorichi keenya iyyuu Waaqayyoo waammachuudha akkuma Daawit. Akkuma Phaawulos yogguu nuti Waaqayyoo waammannu hinnu dhaga'a gatii ta'eef ani garuu Waaqayyo koo na waammadha.
Gooftichis na oolchadhe. Waaqayyo immoo sababii inni waammannuuf inni oolchaa gatii ta'eef. Hin sodaanna. Abrahaam iyyuu sodaateera. Abrahaam inni guddaan amantii isaarraa kan ka'e tola ta'e lakkaa'ameef sababii amaleef namni jedhame Abrahaam waa'ee borii sodaateera. Boqonnaa 15 seera uumamaa dhaqxanii dubbifattanii hindaa'um lolee obboleessa isaa mootota 3 rukutee erga irraa buusisee galee booddee instead of faajjii isaa ol qabee sirbuun irra jiru taa'ee otoonni gadduu otoonni sodaatee ba'u waaqayyo gara isaa dhaqeedha. Waaqayyo gara isaa dhaqeetu Abrahaamin sodaatiin ani gaachana keetiin nan maal akkamittiin sodaatiin naan jetta maal taatennaan borii koo kan na dhaalutu hin jiru borii kootu na sodaachisaa jedhe. Borii koo na sodaachisa lolaa garim qobaasaa namootuma mana isaa keessaa qabaate hojjettoota isaa wajjin mootota 3 jilbeeffachiisee gale hin beektu sin kana. Sodaan naannoo bormaalin taanaa hin narrammaa nagaadhaanuu jirra. Sodaatee gara waaqayyootti yennaan hin sodaatee inni gaachana keeti. Gaachana duwwaa miti amma. I need guarantee for tomorrow. Eewna dhaala. Mana koo keessa kan dhaaluun jiru beekta haalarra hin jiru jedhennaani hin sodaatiin borii keessa ani waaqayyo beeka. Kan si dhaalu isuma si keessaa bahuudhaa jedhee sodaarraa gachisiisa. Firoota ko hin sodaanna. Beekaani kana. Hin sodaatiin jedhama. Dhugaadha. Hin sodaatiin garuu akka jedhameef namni sodaachuu hin oolu. Kun dhugaama jirudha. Macaafa qulqulluu keessa gootonni baay'een sodaataniiru. Abrahaam faa sodaataniiru. Daawit faa sodaataniiru. Sodaachuurraa kan ka'e iyyuu hin urgufame. Shaked to his core. Why? Du'a sodaate. Bakka shaked to his core. But garuu sodaa sanaan hin duune. Sodaa sanaan mana waaqayyoonnis. Har'ayyuu kiristaanonni qulqulloonni yeroo sodaan akkas mudde kana keessatti gara waaqayyootti waa'ee lafa kanaaf hin deebinu taanaan gaaga'ama guddaa finna. Nutis dhukkuba kana sababeeffatee seexanni sodaa humna godhatee ittiin nama ciraa hurgufaa ciibsaa jiru kana keessatti mana keenya gallee cufanne sodaadhaan du'uudhaaf qophoofne jirra yoo ta'e nuti sindoonaa warri kaanis hin du'u. Garuu sodaa kana dhiisne isan na waammadhaa ani isinin dhagaa jedhe. Isa Daawit waammatee sodaa du'aa oole. Isa Daawit ganamaaf guyyaa halkan itti iyyee waaqayyo iyyasaa dhaga'ee diinotuma marsee jiru keessaa nagaatti lubbuu isaa oolche sana yoo hin waamnu ta'e lubbuu baay'een baraaramuu hin danda'u. Har'ayyuu aboo waldaa kiristaanaarra jiru waldaan kiristaanaa sodaa kana regardless of sodaa kana. Regardless of its circumstance, regardless of its powerfulness, regardless of the power coverage it got. Kan hundumaa keessa darbee waldaan kiristaanaa waaqayyoon hin waammatu waa'ee lafa kanaaf yoo ta'e. Waaqayyoon si waamu lafa kanatti yoo ta'e lafa kanatti waaqayyo araaramuun isaa yoo barfate lubbuu baay'eetu galaafama. Sababiin isaa namni isa waammatee gara waaqayyootti iyyuudhaan waaqayyo gara lafaatti araarama. Akkas godheera bara Abrahaam maatii isaa Looxitti iyyee waaqayyo 100 fayyistaa 60 fayyistaa 10 fayyistaa jedhee amma kanatti deemee waaqayyo araarame 10f jedhee oolcheera. Because seenaa baraa macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 7 nan fixaarraa fi boqonnaa 7 lakkoofsa 14 akka jedha sagalee waaqayyo macaafa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 akka jedha sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii yoo na kadhatanii ani waaqarraa isaaniif nan dhaga'a cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa biyya isaanis nan fayyisa iji koo gara kadhata iddoo kanaatti kadhatamu hin ilaala gara gurri koosii isa hin dhaggeeffataa'edha. Radeebeen dubbisa sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana yoo barbaaddatan karaa isaanii isa hamaarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani waaqarraa isaaniif nan dhaga'a cubbuu isaaniifis nan dhiisa biyya isaanis nan fayyisaadha. Yoo qulqulloonni sodaa cimina sodaa mu'anii ergaa du'aa mu'anii amantiidhaan
akkuma daawwit waaqayyoon yoo waammatan cubbuu biyya lafaa cubbuu moototaa cubbuu gurguddootaa cubbuu waldaa kiristaanaa qabne yoo nuti waaqayyotti iyyine sababii keenyaaf waaqayyo lafa keenya iyyuu hin fayyisa. Yoo isaan na waammatan warri kan qotan dhuunfaa qotan yoo waa'ee lafa isaanii natti iyyan ani lafa isaanii iyyuu nan fayyisa kadhata isaanii nan dhaga'a gurri koo achi dhaggeeffata iji koos achi ilaaladha. Gabaabumatti akkuma sila isiniin jedhe maali akkamitti qulqulloonni kana booddee tokkummaadhaan deebi'u akkamitti iyyuu gara waaqayyootti hin jiru lafti dhaqanoo jechuu dandeenya seera immoo obbee akka goonu waaqayyotu dirqama gatii ta'eef achi dhaquun hin jiru. Garuu mootonnis kiristaanonni waldaan kiristaanaa regardless of messy life kana hundumaa keessatti dammaqxee mana yeroo cufattee jirtu kana keessatti mana akkuma daawwitee mana koo cufadheen ganama guyyaa galgala waaqayyotti iyya inni waan na oolchuuf isattis nan bu'aa inni sagalee koo waan dhaga'uuf gatii jedhuuf waaqayyos immoo warri kan koo ta'an gara kootti yoo iyyan yani isaaniif dhaga'uu iyyuu duwwaa miti lafa isaaniitti iyyuu nan araarama gatii jedheefi mana cufanne yeroo jennu keenya keessatti waaqayyoon akka kana nu barbaada. Mana keenya akka cufannu sagalee waaqayyoo hin deeggara sirriitti. Ifam sagalee waaqayyoo hin deeggara sirriitti deeggara malee maaliif hin deeggaru? Mee Isaayyaas boqonnaa 26 yeroo engadda iddoo tokkotti dubbachaa jire ture warri deebitanii dhaggeeffatanii rakkinaan qabu 26 lakkoofsa 20 irraa akkasidha. Yaa saba koo as kottu mana keetti ol gali. Eessatti ol gali? Mana keetti ol gali. Isa kana beekaa balbala kees cufadhu dheekkamsichi hamma darbutti iddoo baqaa tolfadhu jedha. Amaariffasaa kottu mana keetti ol gali duubaan cufii achi hamma dheekkamsi waaqayyoo darbutti ingiliffisaa sakkataa hamma dheekkamsi waaqayyoo darbutti dhokadhu. Yogguu mana kee cufattee dhokattu kana taa'aa irrafi sodaadhaan achitti du'i niwusii dhaggeeffadhu jechuusaa miti. Daawit yogguu Abeeshaloomiin sodaatee balbala cufate sana maal godha ture akkuma sagalee iddoo sila 55 boqonnaa 55 lakkoofsa 16 kaasne dubbifanne ganamas guyyaas galgalas waaqayyoo waammata ture. Waa'ee isa kan oolchu akka ta'e beeka Daawit. Inni sagalee isaa akka dhaga'u beeka Daawit. Yeroo balballi hundumtuutti cufame bakka moototatti yoo himatan mootonni nama dhaga'an isaanuu abbaa waammatan dhabaniiru gatii ta'eef. Kanaaf jecha Daawit mootii mata'eetoo jiru guddaa mata'eetoo jiru gara waaqayyoo waammate waaqayyo isa dhaga'e. Waaqayyotti bu'e yoom ganamas guyyaas galgalas waaqayyo immoo otuma duunitti marsee jiru lubbuu sana nagaatti oolche. Kanaaf waaqayyo aboo sitti laateera waaqayyo aboon itti laateera waaqayyo aboo waldaa kiristaanaatti laateera abuchiyyuu ani mana koo waldaa koo achirratti ijaarradha manicha immoo balballi gahaannam hin danda'u jedhe waaqayyo. Duuti kan hin dandeenye eenyu dho'ettani mootii miti moototas miti saayintistii miti abbaa qorichaa miti hin danda'an eenyuun iyyuu doone garuu kan duun hin dandeenye waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa immoo anaaf sidha. Kanaaf yeroo balbala cufannee jiru kanatti hin sodaatina jennee abdii substaansii of keessaa hin qabneen wal bokoksuu nurra hin jiru. Hin sodaanne akkuma Phaawulos, hin sodaanne akkuma David, hin sodaanne akkuma Abrahaam. Garuu nuun kan adda godhu gaafa sodaannu garatti iyyinu qabna. Inni itti iyyinu inni nuti waammannu immoo waaqayyoodha. Waa'ee waan oolchuuf inni. So ergan oolcha ta'e immoo maaliif sodaachaa duunare jechumaan. Erga waaqayyoon oolcha ta'e immoo amantiidhaan sin oolchise jedhe amannee hurgufannee kaane warra kaaniyyuu gara warshaa keenyaatti gara hospitaala keenyaatti fiduudha. Inni iyyuu gara waaqayyoon beeku gara waaqayyoon ilaalutti fiduudha. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo immoo jireenya keenya kenna. Ilmi waaqayyo immoo hojiinsa to deliver life jireenya kennuudha. Akkasidha miti gara Alaazaar gaafa dhaqe du'eeraanno erga du'ee fooliinsaa yoo dhufee bubbuleeratti akka inni jireenya kennu irraanfatte inni du'aasa ta'u jiraataasa ta'u regardless whatever it is for those who believe into him he is here to deliver life today. Jireenya da kennuudha kan inni dhufu. Kanaaf namoota gara Yesuusitti fiduu nurra jira gara Yesuusitti argisiisuutu nurra jira akka eenyu waa because doctorii uumaman doctoriinuu nama dhaga'u bara kana saayintistii uumaman saayintistii nama dhaga'u inni biyya bulchuu yoo abbaa isa dhaga'u dhabee itti dhiisameera. So akkuma Phaawulos waaqayyo waammatee du'a sodaachuu dura dhiisee wangeela lallabe
akkuma Daawit waaqayyo waammate lubbuusaa oolfate akkuma Abrahaam waaqayyoon waammate boriisaa irratti abdii argate warri boris sodaattan warri du'as sodaattan warri wangeelas lallabuu dadhabdani ofii keessanis akkuma gootota kana gara waaqayyotti deebinee waaqayyoon haa waammannu waaqayyo nuti waamnu immoo nuun oolchuu duwwaa miti sababii keenyaaf lafa keenya iyyuu oolcha. This is a time kanaaf arjii gochuun na dirqame dubbii kana dubbachuun na dirqame dubbii kana bal'atama deebinutti dubbii kanaan akkasiin mediteetii gootan nan amana kutaa baay'ee isinii kenneerra dubbii ijoo ta'an dubbicha dubbisaati irratti mediteetii gadhaa waaqayyoonis ilaala waaqayyoon kadhadhaa waaqayyoon waammadhaa yeroo inni sodaate kan Phaawulosiin darbate yeroo inni hurgufame sodaadhaan dhiphate maaloo akka gugee kaartuunatti godheedhe yaadde garuu dhiisee waaqayyo waammate kan inni isa oolche kan waaqni Daawit yeroo inni boriisaa sodaate maaltu ta'a jedhee uncertainty keessatti dhiphate Abrahaam waaqayyo isatti mul'ateen sodaatiin jedhee gaarantii isaa fite obboloota ko yoo isin gara keessaatti deebitanii waaqayyo waammattan du'a uncertainty keessa jirtan keessatti du'a gaaddisa du'a isin irratti lafa keessatti du'a naannoo keessan hursu keessatti kan dhufee si oolchuu danda'u kan dhufee si gargaaruu danda'u isatti waammattu waaqayyo duwwaadha raajii miti lallabaa wangeelaa miti nonetheless but waaqayyo duwwaadha gatii ta'eef waaqayyo na waammannu waaqayyo waammachuun immoo unuufis jireenya lafa keenyaafis araara waaqayyo na eebbisu eebbifamu.